namni Amiruun fataa sin godhe jechuudha. Ani fataa manitti jedhe. Abiraamidhaanii kana booda Abiraamin jedhiini gaashee keenya jedhiini hin jedhu seetanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jechaa. Egaa asirratti Kaaleeb hin fakkeessin. Nagada mataa keetii nagadachaa jirta siimaanii jechuudha. Ati ruuttaadhaaf yaaddee sin beektu yaadduufis hin fakkeessina. Isa dhugaan sinin jedhe hin fakkeessina. Iwwa kabiina. Sinigala namni guyyaa gaafa tokko kaameraan ala waa'ee jireenya nama tokko sirreessuuf hin mari'anne kaameraa baatee adeemu viidiyoodhaa fi hojii mataa isaa nagadachaa jira. Isni kun ifaan ifadha jechuudha. Sirrittiin kan beeknu jechuudha. Sirrittiin immoo viidiyoon kee kan taa'ee jiru tokko gaafa Abrahaam Ruuttaa gammachiisuuf Ruuttaa araarfachuudhaaf gara isaatti deebisuudhaaf jedhee situ konkolaataa iyyuu kan si bitee Ermeellaarraa qarshii fuudheeti warqis kan bitee Ermeellaadha kan jedhe si mataa keetii jechuudha. Sila ishiidhaaf hin gallee sila Ruuttaadhaaf hin gallee sila hubannoo ogummaa jireenya ishiitii dhabde sila of jabeessitee jabduu taatee of dandeessee dhaabbattee dhaabbata godhattee kanarraa haasofte boru waan hin haasofne waan hin beekneef har'a hati wadaaja yookiin immoo ishiidhaaf yaada taatee mul'atte jechuudha. Ishii fuulduratti jechuudha. Ani garuu sirriitti nan si beeka viidiyoon keessira barbaachisaa taanaan ol si baasuu ni dandeenya jechuudha. Dubbattee ofii keetii waxawwattee kan lafa keessa si'i kan waraqata baatee ilakkinoo iddoo kanaati akkanaati warqiin bitame jettee warra mana warqeetii qarshii laattee fi akka isaan dubbisana dubbatan kan taasise viidiyoon kee jira. Har'a akkamittiin yaadduu Ruuttaa taate akkamittiin qoroqqaaree Ruuttaa taate. Abiraam dhiyoo kana keessa gaafa hati waa'ee mucaan kan saamiti jettee fa'i haasoftu sin beeku nan beektu garuu immoo waa'ee kiyya haasa'uu dhaabuu qabdee akeekkachiisa sitti hin laanne hin yeddaruu tan deesse amma dhiyoo keessa dhufte mati. Eessatti Abiraam cuunfitee beektaa? Abiraam qoshaashaa maal kan jette jechuudha. Har'a immoo gadi bu'uunsa har'a immoo gaa'ela diiguunsa isinitti mul'ate. Eessa jirtuu yeroota darban? Eessa jirtuu saatota darban? Eessa jirtuu yennaa ishiin garaatti baattu? Eessa jirtuu yennaa inni akkasittidhaan jilbeeffatee maaloo deebi'u kootuti jedhee kadhatu? Gaa'ela akkas miteettanii maa jaarsa biyya walitti qabdanii araaramuu qabu jettanii walitti sabsab gootanii nuun dhagahani waa'ee gaa'elaa gorsaa waa'ee jireenyaa gorsaa sin jireenya akkamitti darbitan jettanii maa nama walitti hin qabiin sin garuu Ruuttaa Abiraam jechuudhaan doolaara lakkaa'aa turtan jechuudha. Har'a immoo haati matumayyuu dubartii kanaaf yaaddee miti kan jirtu jechuudha. Likkii keessatti mee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaa jabaa fi rabbaashii cimaa homaa gochuu iyyuu hin dandeessu jechuudha. Salphina raawwate qalabatii yeroo achi godhuuf haadha manaa achi dhaabe ishiin okkoo abbaa manaa ishii barbaadda jechuudhatte iddoo sana. Abbaa manaan edda hiikamee barbaadama edda waraqaan tarsa'ee barbaadama dura akkam ture dura kuniin dhufaan beekamuyyuu. Eeshee abbaa manaan nama hin barbaachifne yookiin immoo dhiirri tokko nama hin barbaachifne jalqaba akkamittiin gaaffii jaalalaa dhiyeessitee fi akka ishii barbaachisu waan beekteef irraa jaalalli waan qabeef miti boruun akka ishii hin barbaachifne hin beektu ishiin hin beektu. Har'ayyuu ta'e tana Ruuttaan Abiraamin hin barbaaddu maaliin taatu kan jedhamu jira hin barbaaddu sirrittidhaan har'a osoo inni deebi'eeyyuu hin feeti garuu immoo inni kutatee baheera. Dhugaan sinin jedhe arra nama takkaalaarraa kutattuttidha. Kanaaf wadaajan fakkaatina sintu qaqamsee nyaate warra akkanaati. Ani Kaaleeb edda gaafa ishiin har'asaa inni warqii bitee jechuudha. Boru ganama isaa koottuuti fudhu ani dubbii nama hin barbaadu edda Ruuttaan jettee achii booda edda Kaaleeb akka dodeesse mana ganniin fa'ee edda dubbatanii. Edda akkasittidhaan inni waan dubbatu wallaale malsi deebsu gaaf sana wallaale sobaan edda qabame jechuudha. Ana nama iyyuu natti hin fakkaatu si jammar jechuudha. Nama natti hin fakkaatu. Maal isa galchee dubbii sobaa dhaqee odeessa. Ermeellaan immoo Ruuttaan maali jetteet kan ishiin daabee yookiin immoo warqii bittuuf jechuudha. Nagaa isa kanadha achi laqallaqaa turtanii akka carraa maaliin irratti bilbiltuu maaliif akkas taatu jechaanii kan ture jechuudha. Wanniini Amiruuni yeroo kana keessatti
ani maalidha akkamittiin itti gara jabaattennaan ruuttan okkoo gaa'ela raawwatteetti hin fedhu jetteen barbaadu jetteetti gaafa inni ishii kadhatu gaafa inni waa meeqa jedhu ishiin hin barbaanne isa kanaafiyyuu har'a maalidha jetteetidha gammachuu isaa jibbiti malee atis immoo maalidha hin akkanasi godhanii akkatti suduchisiisu jennaan anatin dhaabbattu taanaan dhaaba ruuttaa maqaa ruuttaa dhoofta taanaan ilkaan kee kanan sirraa naqaa sirraan kukkutaa dheen jechuudha arabannaateek inni immoo jechuudha moluu kee tar sii godhaka qallaalidha koo salphaadha nan beettu jedheen maatti na beetta silaayinaan tokko keessan sinii inafuudhaan amma gaa'ii namni gaa warri koomentii kun immoo jirti warri jala kaatte jechuudha Kaaleeb ruutaa daanii meerii warra jedhanii barreessan tokko jiru jechuudha girristoota Sgo namni waan tokko gaafa dubbatuuf gaafa godhu dhaabbateetuma waan hubatu maas calleetti nyaatu akkasittiin bakka inni hiyyaa oolee biraa kute jechuudha kan nama ajaa'ibu jechuudha. Inni biraa immoo Tinsuu fi Alaazar haadha Alaazar haati Alaazar jechuudha du'a akka malee duuti gaafa duutu dhugaan siniin jedhe namni ammina namarratti yaaduudhaan duun isaa badu baay'een ni jira jechuudha. Jaartiin kun mucayyoo kana ji'oota afurmoo ji'oota sadiidhaaf guyyaa gaafa tokkotti boqonnaa laatteen beektu akka diinaa akka daabiloositti kan isheen ilaalaa jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taana mucayyoon gaa'ela ishee nama barbaadu jireenya ishee nama barbaadu yoo kana immoo qoricha itti gootee haala sanaan abbaa manaa ishee akka isheen jibbitu kan godhe isheedha ishee of jaalachiifte jechuudha. Mucayyoon sanaa booddee jechuudha Alaazar jettee xireeffatte jechuudha jibbite jechuudha. Amma immoo gaafa immoo ishiin immoo ofitti deebitee immoo jettu immoo inni immoo sin barbaadu jedhanii jechuudha. Jaartiin kun xoofoo qopheessite yeroo ishiin gaa'ela kana diddu jechuudha. Har'ayyuu ta'eera taana miidhamni dubartootaa kaanshii kaayyoo fi karoora oduu namaa dhagahuun mana ishii kan diigan kumaatamni isaanii ni jiru. Kaan immoo osoo barbaadanuu osoo fedhanuu gaa'ela isaanii osoo dhaaban fedhanii osoo barbaadanuu boru namaaf fakkeenya ta'uu osoo yaalanuu akkattiin gaa'ela isaanii kan dhaban jechuudha. Mucayyoon kun ulfadha ganacha sadii waan ta'edha akkas keessa jirti. Har'a garuu inni mi'a dhaqee gadi fudhattee televiziyoonii kana wantoota garaagaraa jaartii shaaxaa mana fudhattee hanganni akkas godhu calli jetteetu ilaalti jechuudha. Kuni tolcha wayiiti gaa'ela sana gidduu kan jiru dhugaa hojii wayiitu jira jechuudha. Jaartii sanarratti wanti ta'e hojjetame karaa sanadhaan intala kanaan akka mormu jireenyi ishee akka hin arrafanne waan ta'etu jira jechuudha. Yeroo tokko sanyiidhuma namaa keessa zariidhuma namaa keessa akka namni hin milkoofnee fi xoofoo wayii achi kan dhufu fa'i ni jira jechuudha. Kun immoo kadhataan kan inni kufuu danda'u dhugaa dubbachuuf mana sana jaartii sana Alaazar ishiillee jechuudha xabala kan isaan barbaachisu jechuudha. Lafarra foqqoqoo osoo hin taane mana ishiitti abbaa fuuraa ishii fiddee kadhachiisuudha kan ishii barbaachisu jechuudha. Mucayyoon akkoo daa'imadha sijjammar jechuudha. Na argineerra yeroo Abiraan fayyaa soofsiisaa turan jechuudha. Yeroo isaan dubbachaa turanii rakkoo maalii keessa akka darbite akkamitti akka nama taate kan gara miidiyaa fidee isaaniidha. Achi booddee immoo ijoollee faana hojii jalqabdee achisa kana faana wal barte jechuudha. Kana gaanii jechuudha du'aadha isaa jalaan kan hin baane suk kan jedhu jechuudha. Ishii innaa dammoo jechuudha inni ishiin gara nagaatti deebitee maal jettee jalqabarriyyuu jechuudha. Yeroo darbe silaa argitaniittu akkamittidhaanii maal akka ishiirra ga'e jechuudha. Iddee guyyaa lama guyyaa sadiitti si faana ciisu malee akka isheenii fi inni wajjin hin ciifne jaartiin kun itti hojjette mee akkamittiin intala kanatti faradama mee akkamittiin intalli kun dhuguma balleessaa qabdi jedhama dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Wanti hundumti yoo silaa takkattuu ishii jaalachifattee gadi jechisiiftee miila dhiqsisiifattee waan ta'e akka ishiin goggootuuf taasistee sana booddee mucayyoon dhukkubsattee hospitaala galtee hospitaala baatee immoo guyyaa lamatti immoo dhattee immoo kaameraa ishii qabattee akka waan namaan beekneettan isaan biraan deema qabettesseen ta'a jettutti ishiin haasoftuu immoo inni immoo kutaa seenee ishii taasise sana booda ishiin akkas taate jechuudha. Maalidhaan akkanaa jechuun itti heerumti moo naan galleen itti heerumti moo hojii ishii kana hundumayyuu sashiinii intala kana gochaa jirtu kana osuma argitu dubartiin biraa jechuudha. Amma Alaazaritti heerumti jettanii yaaddu. Yaadamu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu tinsuudhaaf waaqayyo jira. Dhugaan isin jedha waaqayyo jira. Nama qajeelaaf yoomiyyuu waaqayyo jira. Mucayyoon kun immoo miskiina uma tokkoyyuu hin beektu. Jalqabarraa kaasee hanga har'aatti jechuudha jaartii kanatu jechuudha
boolla qotaafii jira. Karaan taan irra buusaa jira mucayyoo kana jechuudha. Wanti ishiin goote tokkittiin illee hin jiru jechuudha. Isa ofii ishiitii xoofoo qopheessite irraatiin kan ka'edha mucayyoon alanyaatti akkan dhufte jechuudha. Egaa maamiluu ishii bira deemtee waan argite bukeessuu dandeessi jechuudha malee kan kuni amaatiidha. Waaqayyo amaatii akkana namarraa qabu. Dhugaa dubbachuuf gaalli namatti hafuu wayya dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Isa gubachaa baate caala gana ulfadha silaa ibiddi si haa gubu. Dhugaan siin jedhan maaliif hin jaartin akkana? Maal sammuun qabdu moo? Isayyuu haati koo akka dhageessuun barbaadu maal isheen koo akka dhageessuun barbaadu ani firan qabu jettee matteetoo jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisa baay'ee nama dabbara siniin jechuu jaaladha. Subscribe like naa gochuun na jabeessa.